تسليمي مبروك جان أما يصيروا جت سيادة تستي مبروك تسليمي جاني بقى مسانو فتي اللي تاتي جاني مالي في أنا بسين ربي فتي أبي أنا أدم باسيني سلا باري رومو بعد أنا سيوخا تاريبان مبروك تسليمة مبروك سينجنة بقى ربي سيفي فتي أراس قمتشيس تربان تكلم كنا بودا أنجارت مبارتين في سابقنا بودا جرو بحر أرنتنا كدراني سنديسي تسليمي جالداني فولاجي مرتيسنا قمتشو قدو نما دقيا مانا لمتي نما نجالت هنداو إلين شطا دوما إلين جراني سي شطا هادو أكا مقالات أنا قرأي جتتي قال مناقي الحمد لله رب العالمين ودكتور في وجهه تدغينيا اسيلت لين ديرسن يو ربي جي دهنيتي عروسه باري عروسه تسليم إلشني أمي إلشنا غافة إلين إلشني غافة تسليم إلشو يانمتي ما شاء الله قمني ما شاء الله جاتا كمي فاتيا بقرب بس قمتشيسي تسليمة اللي بقرب بس قمتشيسي ما شاء الله سين راجلنا أركدي أنت لن جالدو أركدي دابديتن أكوا إسينو نجتي أك حالتي أك جارتي دابديتن تسليم فوسي سوتا هردفتوتا في دقرتوتا چاينا لبراو تي في سبسكرايب شير لايك بدو اندكتنا اييغا مال كان قف ماري چاينا لبراو تي في خنقيرو دا كري سبغم تاكي دينا جري هاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في دقرتوتا چاينا لبراو تي في يويا المان رمو داخن بي خيسا بي امباجر تمرت خيسنوغا duraan dursine salaamtaanni keenya ka'onnee irraa burqi barari'ee bikkuma jirtanitti isin bira haa ga'u isiniin jenna lubbuurraa isin jaalanna ajaa'iba gammachuudha maasha Allah mee takka mabruuk jaan tasliimiin takka as jalatti mee mabruukii itti roobsaa maasha Allah isirraa jaa hogguu jechuudha haati mana bahar fatiyaan isii tana bahariif jaalattee horomsuu deemtu hangam takka nama gammachiisa osoo lafa deeraa deemuun ta'een dirree baatee nin fuusisaa jettee bahariif achi qopheessitee tasliim filatte fatiyaan sababa maalitti sababa ililliin bira teessee akkam beekamnetti isee heerumtetti tasliim akkasitti heerumuun feene jechuudha fatiyaa dirree bahee fuusisu deema tun waan dhumatte maasha Allah mabruuk irraa jenne maaliif hanga amma dura garaan nu aarillee aari nu keessaa bu'ee gammachuu tanarra nu keessaa bu'a insha Allah ta'ala rabbi afur faqade haa fuudhu bahar aadi fatiyaanis dura deemtee jechuudha akka haadha abbaa buutee maasha Allah bahar tasliimaa fuusisuu deemti tasliimaa ni khaagu deemtiif ililli siifini mujira dhageessa mee ati haa dachiin siin gadi jettu mee kam taatee meeti madalagaa jirtamma tasliim sirra fuudhu deem atis ni hatte garuu tasliim hinan dirree baateeti gammachuudhaan osoo irraa haasa'uun taane heerumuu deemti mee kam irraa laalte ililli mee teetii fi tatanaa garaagarummaa isiin jirtu laal maasha Allah jig aroosni isii godhamoo laata haa akkamii haflaan isii godhamuu deemu tasliimii haa akkamii bahar si fuudhu malee haflaa sin garre maaliif dhokata waan heerumteef sanirraa huwechuudha baaragee jira bahar akka keessa garrutti maaliif fatiyaanis itti aartee nam meeqatti aaree arratana fatiyaanis jaalatteeni ilmi namaatis jaalatteeni fuudhu deema bahar haflaan isaa godhamuu deemus gaagizii akkana akkami jettee yaaddame maasha Allah inshallah maasha Allah irratti hirman hayyee mee gaa'illi si fuudhu jaarsa keeti maaliif dhokata waan heerumteecha haflaa innis godhellee nagarre dhokata waan heerumteecha tasliimaan dirree baateeti fatiyaan qoma dhiibdee dura diimtee fuusu deemti haflaa godhuu deemtiif maasha Allah si gammachiiste moo sin gammachiiftu moo ililli Oromoon gammadde hordoftoonni gammade ati yoo itti gammadde moo irraa rifattamee naan qalbii si cabe moo qalbiin tee gammachuu qabdi ana akka xiyyaatti gammachuun qaba
akka hordoftootaatiillee hordoftoonillee gammachuu qaba. Tamaam. Sumaatu tututuu bikka dhabe malee. Tamaam. Namni yoo karaan seente hulaayyoo seente numa jaalatamta. Tamaam. Ililli maaliif xaaqataan seenuu keetitutu namuu sirratti jijjiire. Ammallee inshallah qaceel rabbi si haqa jechuudha. Qaceelloon rabbi biraahi. Miciyyoo tasliim irrattis yaani hashiidoon naqaa berberee jenna naqaa dhaabi. Dhaabi tatanaa maaliif jaartii bahaare haaganaa khalaas. Jaartii bahaare barakkumaati jaartii isaatti tunis jaartii bahaare. Isiillee waa hafisti dhiiftu natti hin fakkaattu. Tamaam nyaattee duudi. Hashiidoon naqa berberee cina deemtee sittuu naqiniin siin jaan. Atillee rabbi si haqa jechuudha. Inshallah ta'ala tafatii ayaaddu atis rabbi si haqa siin gorsamma tafatii ayaaddu. Fatiya dhiyaadhuuti akkana jaalata milaal. Yoo fatiya dhiyaattee mush fatiya haddadu fatiya zaachaa haaufi yoo nanneerum nettee zaachaa haasee fi heerumtee ammaas akkasittiin jiraadhaan argattu. Fatiya wajji walii gali. Haadha ilmaan baarii wajji walii gali. Tamaam isiin tun ta'a isin raguddooti. Kabaja isin dura jirti. Siifi tasliimaa hundamma. Tasliimaa arraboota bahar jaarsa keeti. Arraboota jaarsa keet ta'uu deema. Heerumuuf deemti ni garra. Wanni hundi dhumatte. Quba qabna keessaanis. Tamaam. Amma isin lamaanuu siifi ililliinuu fatiyaa kabajaa. Maaliif guddootee isanii ta'e isin duraati hojuum isin dura qabdi baharii wajji isin dura waa hunda horteerti isii kabajuu abdan dirqama keessanii. Isii akka mush akka masaanutti ilaina akka obboleetii teessan guddootti kabajaa. Bikka guddoo kannaaf. Tamaam. Osoo isin jirtanii isin kaatee haati ilmaanii isin duraatun kaa akka hin fifiine mana keessa irraa waa hunda godhaa. An laal dubbii dhugaatiin isin hima. Yoo akkas taate malee baharuu isin hin fadhu. Baharuu isin guuyisa. Tamaam. Yoo fatiyaa tajaajilu baattan isin guuyisa baharuu. An dhugaan isitti hima. Jabeessaa fatiyaa irraa. Fatiyaan maaliif? Nama bahar isin dura qabu nama ilmoo qabuu fi hojumii isaa wajji qabdi isin amma dhuftan isin booda isin amma booda dhuftan haareya keessaafuu ililliin ta duraan akkasitti arram jettee yoo hin heerumne naaf ililchuu teessan hin ililchine bar nuti gaafsan ni lolu jirra malee hin garre akkatti lolu jirra sirraa laaltee bar keessaanii dhuftee loluun turre nun lolu turre bara sirra baanee sodaa takkaan malee hin ililchine gaafsan amma ni ililchine garuu amma tasliimiif ni ililchina maaliif karaa guutteeti fatiyaan jaalatteeni jechuudha. Masaanuu taatullee jaalatteeti heerumuu deemti. Isii tan haala amala isii jaalatteetiti bahariifuu hannuu deemti kamirraalta. Tana ililbeen jeen ililbeen tana malee tabeenu nuti. Ta dhokataa san tana mara bachiiftu yookiin tana ma aarsitu malee ta dhokataa tana ma ililchisisu nuti asirra baatee nama ililchisisu asirra baanee ililli jenna nuti maaliif maashaa Allah irraa jenna fatiyaa. Arra fatiyaan akkana dura deemtee nama isii ta'u baharniin fuusaachuun kun waan bareeda ati garuu akkatti fuute lafa dooraa deemtee fuute arra micoon tun lafa dooraa osoo hin deemin dirree baatee fatiyaan itti fuusuu deemti. Takkanaa siin jenna waan akkanaa jira ililli ati yoo sibira maaltu jira dhaarabanii si gaafa jiru man sibira maaltu jira mee? Hayyee mee maal sibire eegaa nutti maal sibire duus gammaddee moo rifatte hordoftoonni gammadu jiran garuu kan hin argu waa hundalatti hordoftoonni gammachuu qaba dhibbarraa dhibbatti ati hoomee gammachuu qabda moo gaddaa si dhaba gaabamee as gubbabbee ibsimee takka yoo gammachuu jiraattees yoo gaddis jiraatees akkasiin sirraa barbaadu jira namni lafa duraan deemu namni nama boodan deebu nama jechuun kan namni namaa jaalatee jaarsa kiyya kana naaf heerumtaa. Miciyyoonis tasliimaanis kabajaa fatiyaatiif eessiif hin heeruma. Maasha Allah akka toltu laalmee jaarsa kiyya kanaaf si kannaa jetteen tasliim jaarsa kiyyaanis jaaladhe siin kannaafi ni heerumtaa maatii kataanuun fedhaa. Fatiyaa teenya harka si darbuu hin danda'u harka dhibbaan si taqabbaleniin heeruma jetteen. Tana wanni nama gammachiisaa. Mush osoo asii nama boochisaa nama boodaa deemanii
والفودني متي نما أرسال نما قديسا gammachuun namni ol dhufeetti waliin gammadaa kunoo dirree bahee ifi wal fuusaa jiran jechuudha. Takkanaati ililli tana taniin siidhaamu jiran obboleetii. Imaana sabriin siin jaa. Tamam. Tasliim arraboo dagaa jaartii baharii waan takkaas godhuu hin dandeessu. Maaliif? Masaanuu taate tullee tamam waan takka godhuu hin dandeessu. Maa fetti sin dhiiftu siinis. Fetti sin dhiiftu akka fetti sin dhiifnes ni hin beeka. Hangaati berberee fi ashiidoo baanson itti naayitu isiin qoy dachii baqee itti hodhu jirti moo dhiiroo maali? Hogguu saatinuma ashiidoo itti naqaa sodaatii iyyaaf tilifoona fuudhuu dhiifte maal ka'eetu san miciyyoon dachii baqee itti hodhu jirti moo maali? Hagoogii maaltu irra jira? Taati dhuftee bikkatti ashiidoo itti naayitu firraa si dhoorkitiiti kanan jeen atillee rabbi si haa qajeelchu garuu fatii ayaati jaalatamuun feetaa? Fatiha yaadi akka tasliimitti fatiha khabaji waan fatiyaan siin jettu tamamji dirqiidhaan akkana taha ani maaliin taha ifiiniin bulaa hin jeen maaliif khasiiti khasirraa fudhatti hunoo khabraa kan ta'e baarii feetumma si alaggatanii tititi fatiha xurrum jalan jeeni fatiha khabaji kallattiidhaan fatiha teenya ta duraanitis naasi belleese ganaadhaaf narratti hin fuusin ta biraa tumumman nurraa haa dhaabbattu jii ifirraa hadhu malee akkana jii hadhu malee fatiyaa fittin aarsin antaniin siidhamu ililli fatiyaan nama isin duraati nama mana isin dura qabu nama bahar makanaa'u isin dura qabu nama isuma kana'u isin dhiisee hundi gartan kabaju qabdan ililli keessaa boote kabaju qabdan mataa raddeemu qabdan akka tasliimtanatti kabajjee fatiyaan sirraa gammadu qabdi ati jaalatamuudhaaf fatiyaan sirraa gammaddee bikka sii kannu qabdi beekatu amma ati bar fatiyaanuu bikka siin kennee bar naguma mana dalagaa teessee yitamala fatiyaan biyya siin kennee bar dhokottee heerumtee nama jechuun kun oka dirree bahee haatummaan ifii jaalattee dirree isiifis baatee fuusuu deemtu kana beenamti tanumaafuu obboleetii naqaan siima illi atillee rabbi si haa qajeelchu onnee teessanis gaataa gaaf sannaaf ililchitanii maal jechaa turtanis rabbi keessatti haa cabsu tun onneen jaamne maaliif namni waan namaa fuudhee gaafa naaf ililchitanii dhufaa tokko kasii ililcheen garreen tokko ka gaaf sii fi baarii hoo dibbeetu meeni kaas godhe san malee iji nam takka kasii ililche hin agarreen kasii lolu malee dhalaanis tanuma si nyaachuu feetu malee tasii ililchitu hin garreen maaliif siitutu waan badaa dalage laal hojiin ati daleede sanaa keessatti magaalaa faashina taateetti namni jaarsa jaaraa guuraa jira. Sii waa hunda laaq. Siitu waan kana karaa bale. Nama sii ililchuun garreen. Ammallee rabbi si haa qajeelchuun siin jaan talaati waan siin jennu qabnu shawwadamtee. Namni karaa beetiti yoo baharsi jaalatillee aboo an jaartii ta'e tana wajjin nyaadhe. Fatiyaa harka sii nyaadhee waa sin heerumu jettee diduu qabda malee hayyamtee jala deemtee ni haaf godhuun qabdu. Tamaam. Fandaan biraatis haa deemeen haa walitti sin godhe san kaa osoo fatiyaa beekuu ni haa bikka ni haatu sin geessuun qabu sanillee tamam isin gala tanumaafuu obboleeyyan kiyya waan ajaa'ibaa waan gammachuudhaa fatiyaan if keessaa baatee bahar tasliim fuusuu deemti rabbiin inshaallah aruuza isaanii gammachuu isaaniitis itti nu harmachisee walumaan nu gammachiisiniin jenna inshaallahu ta'ala sahin olamtuu yeroo xiqqoo booda torbaan lama akkana waan fudhattu yoo rabbii keenyaan taate ni dhufa guyyaan saniisi ililliinis gaddoo qabaattees ol baatee haa ibsattu yoo gammachuu qabaattees ol baatee haa ibsattu tasliimis gana tanuma akka teetiti tasliim jaartii bahari atis jaartii baharii mi tasliimis akkasuma ifiichi hin qabin berberee jennaqaa ashiidoon tinaqaa jaartii namaa berberee ta'a akkuma ati si jaarsatti siifis jaartii bar sidii isaanii ashiidotti neete berbeetti neete sidii isaa jaarsaati eeha maatti neexaa je'eetuma bikka si godhaa jechuu fitti itti naqin ashiidoon tinaqaa berberee tinaqaa fatiyaatutu fuusuu deema toora kanan bebeennaa siin jee ililli jiraachuu feenaan baarii hojii hudduu qabadhuutu bikka jiru son ta'a ilaal hanguma baarsi fidi eeggadhu bikka baar siikiree si eeggadhu malee miciyootanattiin dhufee ashiidoo naqaa miciyootanaan dhufee waa godhaa if waa godhuu deemta malee miciyoo waa godhuu hin deemtu. Hordoftoota kiyya takkanaati gammannee jirraa isinillee gammadaadha gammachuu teessan as jala nu garsiisaadha du'aayis godhe nagaa maashaa Allah jaa aruusaatis rabbi nu haa garsiisu
isiniltti illee dheeradhee hanga viidiyoo bareedduu ta'a ruuzaatiin kaata gammachuuti walitti dachanutti onneerraa isin jaalanna salaamtaanni onneerraa buqqee barari'ee bikka jirtutti isin haageewun isiniin jaa gammachuun naasessi jira. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagee bye bye.